Itoophiyaa fi Soomaaliyaan faayidaa walirratti cichoominaan hojjechuuf mirkaneessaniiru. Waldhabdee biyyoota lamaan gidduu ture karaa nagaa hiikuun gaanfa Afrikaatti nageenyi waaraan akka dhufu taasisuunis danda'ameera. Amma immoo yeroo lammaffaaf dhimmoota dantaa waliinii irratti tokkummaadhaan akka hojjetan ibsa baasaniin mirkaneessanii jiru. Kanumaan walqabatee mirgi abbummaa galaana diimaarraa Itoophiyaan qabdu toora eeggatee mirkanaa'aa jira. Dr. Abiy Ahmed gaggeessaa gootummaadhaan sodaa tokko malee haqa Itoophiyaan galaana diimaarraa qabdu cabsee gaafatedha. Dhimmi galaana diimaa ajandaa addunyaa guutuu akka ta'u gochuudhaan dantaan Itoophiyaa akka kabajamu taasisuusaa hunduu kan dhugaa bahudha. Ga'umsa dippiloomaasii qabu qixaan fayyadamee biyyoota qarqara galaana diimaa jiran hundaaf hojii manaa guddaa kennuudhaan Itoophiyaan karaa nagaa waliigaltee kennanii fudhachuu irratti hundooftee galaana diimaa bahuu akka barbaaddu sodaa tokko malee biraa fi alagaatti beeksisaa jirti. Adeemsuma kanaan Soomaaliyaa waliin hariiroo waggaa tokkoof laafee ture haaressuudhaan akeeka Itoophiyaa galaana diimaatii baasuu cimsee hojjechaa jira. Haala ammaa argamaa jiruun garbi guddaan Hindiyaa buufata doonii daldala Itoophiyaa ta'ee tajaajiluuf jalqabbiin mul'ataa jiru waan Itoophiyaanota hundatti abdii horudhas. Egaa kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kilolee qophii qabnu asumaan goolabnaa. Yeroo maraa odeeffannoo wayitaawaa argachuuf laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatooma.